Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo adda qabadhee isinii deebi'e ammoo obboleettii teenya tana kan suuraa irratti argitan tana jechuudha. Erga biyyaa baatee waggaa 8 keessa jirti. Waggaa 8 keessa jirti. Waggaa 2 dura ammoo warra bilbilaa turte. Waggaa 6 eessa akka seente maal taate hin duute hin jiraatte hin beekanii. Keessattuu warri Saudi Arabiyaa keessa jiraatan ta'e warroonni ammoo guruupii keessatti yookaan karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukiitiin fireendii keessan ta'e teekistii kan walii gootan kan beeytan ta'e akka maatii ishii biraan geessan lakkoofsi illee asirra jira. Lakkoofsa kanaan bilbiltanii akka maatii ishii biraan geessan ni jirti jettanii jechuudha. Akka tasaa yookaan lakkoofsi maatii ishii kan jalaa badu ta'ee waan taate akka tasaa kan duute ishiillee kan beeytan yoo ta'e piliis maatiidhaan akka hafuura qaqqabsiistan jedheen isiniin gaha. Maatiin keessan yeroo isin haadhu guyyaa guyyaatti yeroo bilbiltaniif hagam akka yaaddanii fi hagam saqqiqaa keessa akka jiraatan ni beeytanii. Tun ammoo mucayyoon waggaa 6 guutuu waggaa 8 erga biyyaa baatee waggaa 6 guutuu warri ishii quban qabu maalirra akka jirtu eessa akka jirtu hin jirti moo hin duute jedhanii waan irraa beekan hin jiru. Warri kunoo qabaatti jira hin bo'anii. Kanaafuu piliis hundi keessanuu sheer walii gootanii viidiyoo kana hundi keessanuu sheer walii gootanii namni mucayyoo tan arge yookaan beeku yookaan jechuun karaa sooshaal miidiyaa kanaan guruppii ta'e waanuma ta'een wal beekan akka maatii ishiitiin hafuura dhaqqabsiistan isiniin jedha piliis. Maqaan ishee Adaanuu Hirpheessaa Wayyeessaa jedhamti. Bakki dhaloota ishee Shawaa Kibba Lixaa godina Wallisoo aanaa Wancii ganda Leemman Mataa Horaa jedhama. Erga gara Saudii Arabiyaa deemtee waggaa 8 akkuma isiniin jedhe jechuudha. Kanaafuu mucayyoon tana duutee jiraattee ishii warri beekuu qaba waan ta'eef lakkoofsa asirra jiru kanaan bilbiltanii akka warri biraan geessan jechuudha. Warri amma hin jirti jedhanii jireenya ishii hin dhageenye hin duute jedhaniinis jireenya ishii waan hin dhageenyeef wal dhabaa keessatti akkasumaan bo'aa jiran waan ta'eef bakka yoo kan duutus ta'e deemsa ishii dirqama dhagahuu qabanii. Kanaafuu piliis hundi keessanuu sheer walii gootanii namoonni akka tasaa yookaan jireenya ishiillee kan beeku ta'e yookaan mootiyyuu du'insuma ishiillee kan beeku ta'e akka warri biraan geessan isiniin jedha. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo tan sheer walii godhaa. Warri biyya arabaarra jirtan silaa akka itti bahan beeyna malee akka itti gallu waan hin beeyneef wanni nama mudatu baay'eedha waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo tana sheer gootanii namni hafuura mucayyoo tanaa kan qabaatu kan jiraatu yoo ta'e akka maatii biraan ga'u sin gaafadha. Galatooma.